1.2.6 limits of accuracy. Isa kana jalatti ammoo limits of accuracy jedhu ilaalla. In this section you shall discuss certain concepts such as approximation, accuracy in measurements, significant figure, decimal place, rounding of numbers. Asirratti maal ilaalla kanneen akka approximation, accuracy in measurement, significant figure kanneen ilaalla jechuudha. Addaan babbaasnee hiika isaatis ni ilaalla. In addition to this, you shall discuss how to give approximate upper and lower bound for data to a specified accuracy, for example measured lengths. Ammas maal ilaalla approximation yookiin ammoo approximation kan jennu lakkoofsatti dhiyaatutti isa siiksansan jechuudha. Approximation upper and lower bound isa jedhamutu jira. Isanis ni ilaalla jechuudha. Kanneen akka maaliiti? Kanneen akka leengizii safaruuti jechuudha. Isaan kunniin ni ilaalla. Jalqaba irratti maal ilaalla? Counting and measuring. Counting fi measuring ilaalla. Counting jechuun maalidha? Lakkaa'uudha jechuudha. Lakkaa'uudha. Measuring jechuun ammoo safaruudha. Counting and measuring are an integral part of our daily life. Counting fi measuring kun jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti kan seeraan nu fayyadanidha jechuudha. Isaan kunniin most of us do so for various reasons and at various occasions. Hedduun keenya isa kana maaliif fayyadamna? Various reasonidhaaf, sababa garagaraatiif akkasumas various occasions taateewwan garagaraatiif fayyadamnaa jechuudha counting fi measuring kana. For example, you can count the money you receive from someone. Mee fakkeenyaaf maal goota? Birrii nama wayiirraa fudhatte wayii maal goota? In lakkoofta jechuudha. A tailor measures the length of the shirt he or she makes for us, and a carpenter counts the number of screws required to make a desk. Tailoring yookiin ammoo namni uffata hodhu maal godha? Leengizii wayii safaraa jechuudha. Kamaali shartii wayii tiishartii wayii nu hojjechuudhaaf maal godha? Meesharii wayii fudhata jechuudha. Safara wayii fudhata. Akkasumas carpenteriin namni mana ijaarus maal godha? Count the number of screws. Leengizii dheerina iskiruu yookiin ammoo mismaaraa maal godha? Ni safaraa jechuudha. Maal hojjechuudhaaf? Deeskii hojjechuudhaaf kan isa gargaaru measure godha. Counting isin jennu maal jechuudha? Counting. The process of counting involved finding out the exact number of things. Counting jechuun adeemsa maaliiti? Adeemsa wanta wayii lakkaa'u jechuudha. Finding out exact number of things. Exact yookiin ammoo lakkoofsa sirrii wanta wayii safaruudhaaf kan yookiin ammoo beekuudhaaf counting goonaa jechuudha lakkoofna. Exact numberii waan sanii beekuun maal jedhama? Counting jedhama. For example, you do counting to find out the number of students in a class. Maal goota? Lakkoofsa barataa kan kilaasii keessa jiru beekuudhaaf maal goota? Ni lakkoofta jechuudha. The answer is an exact number and is either correct or if you have made a mistake incorrect. Deebiin kee maalidha? Exact number idha jechuudha. Lakkoofsa sirriidha. Yookiin ammoo correctidha. Yookiin ammoo dogongoraa jechuudha. Maaliif yoo ati sirrii lakkoofte namni ni dogongora waan ta'eef yoo ati sirrii lakkoofte exact number ergatta. Yookiin ammoo yoo kan ati dogongortu taate mistake wayii yoo kan hojjettu taate incorrect ta'a jechuudha inni sunis. On many occasions, just an estimate is sufficient and the exact number is not required or important. Taateewwan garii keessatti ammoo taateewwan hedduu keessatti estimatiin waan jiruuf lakkoofsan itti siiksuun itti dhiyaatanii tilmaamuu waan jiruuf
maaltu hin jiraatu exact numberiin not required or important jechuudha yeroo sanitti exact numberiin maaliif estimating waan jiruuf lakkoofsan beekuu hin dandeenyu jechuudha exact lakkoofsanii measuring inni nu maal jechuudha if you are finding the length of football field the weight of a person or the time it takes to walk down to school you are measuring yookaan leengizii dheerina kubbaa miilaa fiildii kubbaa miilaa dirree kubbaa miilaa yookaan barbaadaa jirtu taate akkasumas weeyitii ulfaatiin nama wayii yookaan barbaadaa jirtu taate akkasumas the time it takes to walk down to school namni wayii mana barumsaa deemuudhaaf yeroo inni itti fudhatu beekuudhaaf yookaan barbaadaa jirtu taate you are measuring maal jedhamta ati maal godhatta measuring safaraa jirta jechuudha yeroo kanatti. The answer are not exact numbers because there could be errors in measurements. Deebiin kee maal hin ta'u exact number hin ta'u jechuudha. Exact number hin ta'u lakkoofsi sirrii hin ta'u. Sababni isaa maaliifi there could be error jira jechuudha. Measurement keessa safara wayii keessa maaltu jira error jira. Fakkeenyaaf yeroo fiildii kubbaa miilaa yeroo safartu kanatti meeshaan ittiin safartu sun yookiin ammoo bakka irraa safarte sun yookiin sirrii ta'uu dhabuun mala yookiin ammoo meeshaan kun kan ittiin safartu kun sirrii ta'uu dhabuun mala jechuudha. Kanaafuu maaltu jira error jira jechuudha. Estimation inuma inni in many instances exact numbers are not necessary or even described. Desirable. Intaansiiwwan wantoota hedduu keessatti yeroo wantoota garaagaraa safaruu keessatti yookiin ammoo lakkoofsa wanta wayii beekuudhaaf yeroo barbaadnu keessatti exact numberiin maali miti not necessary miti jechuudha barbaachisaa miti or even desirable. In those conditions approximations are given. Yeroo sanitti maaltu siif kennama approximation lakkoofsa sanitti siksuu wayiitu siif kennama malee lakkoofsi sun exact miti jechuudha. The approximations can take several forms. Approximation kun ammoo formiiwwan hedduu qabaachuudha. Here you shall deal with the common types of approximation. Isaan kan inni ilaalu. Isaan kunniin maalidha approximation jechuudha. A irratti rounding. Rounding dha. If 38,580 people attend a football game, this figure can be reported to various level of accuracy. Lakkoofsa kana lakkoofsa kun namoonni lakkoofsa kan ta'an maal ta'anii football gaming irratti attend ta'anii figuriin kun lakkoofsi isaanii kun maalidha reported to various level of accuracy. Accuracy garagaraatti maal ta'uu danda'a report ta'uu danda'a jechuudha. To the nearest 1000 gara mana 10,000tti maal ta'uu danda'a estimate ta'uu danda'a jechuudha inni kun. This figure would be round up to 4,000. Kanaafuu inni 40,000. Kanaafuu inni kun maal ta'a gara mana 10,000tti yeroo siiksinu gara meeqaa siiqa gara 40,000 siiqa. Maaliifi yeroo siiksinu kana 8 kana siiksina waan ta'eef manni yeroo 8 kana siiksinu 8tti yeroo siiksinu 5 oli waan ta'eef inni kun 5 fi isaa oli yoo kan ta'u taate maal goona mana itti aanu sanitti mana itti aanu kanatti lakkoofsa gara siiksaa jiru sanitti maal goona tokko irratti dabalaa jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko irratti daballu 4 ta'a lakkoofsa hafan ammoo guutuu isaa 0 goona jechuudha. To the nearest 1000 this figure would be round up to 39,000. Gara mana meeqaatti yoo siiksinu ammoo gara mana 1,000tti yoo kan siiksinu taate maal argannaa 39,000 argannaa jechuudha. Yeroo kan ammoo maal goona gara mana kamii siiksaa irra mana 1,000tti siiksaa irra gara 8 kana siiksaa irra jechuudha. Kanaafuu 5 siiksaa irra waan ta'eef 5 fi isaa ol kanatti lakkoofsa itti aanu kana siiksuudhaaf 8 kana siiksuudhaaf kam laallaa 5 kana laallaa jechuudha lakkoofsa itti aanee dhufu kana. Kanaafuu isa kana yeroo siiksinu maal goona 5 kana yeroo siiksinu 5 fi isaa ol yoo kan ta'u taate lakkoofsi siiksaa jiru sun tokko irratti dabalaa jechuudha. Kanaafuu kanarratti tokko yeroo daballu meeqa ta'a 9 ta'a. Kan itti aanu ammoo kanaaf hanqanni 0 goona jechuudha. Kanaafuu 3 waan qara jirtuuf 39,000 ta'a jechuudha. To the nearest 100 gara mana
dhibbaatti siqsuudhaaf ammoo maal ta'a 38,000 fi 500 ta'a jechuudha. Gara mana dhibbaatti yeroo siqsinu tokko laalla waan ta'eef tokko gara 5tti siqsuudhaaf waan 5 gad taateef 0 taate jechuudha. Kanaafuu 5 goone lakkoofsa afaan 0 goona. In this type of situation, it is unlikely that the exact number would be reported. Kanaafuu yeroo kanatti amma maaltu report hin taane lakkoofsa exact numberiin report hin taane jechuudha. Maaliif lakkoofsa kamii kan nuti dabarsuu barbaanne 38,000 fi 500 fi 18 garuu ammoo 40,000 jechaa jirra. 39,000 38,000 fi 500 jechaa jirra. Kanaafuu lakkoofsa sirrii miti jechuudha. Exact numberii miti isaan kunniin. Decimal place. Decimal place yoo kan laaltu taate mana decimaalii a number can also be approximated to a given number of decimal places. This refers to the number of figures written after a decimal point. Amma immoo maalidha approximation kan gara decimal placetti gara mana decimaalitti siqsuudha jechuudha. Inni kun ammoo this refers to the number of figures written after the decimal point. Inni kun ammoo maal refers godha lakkoofsa tuqaa decimaalitiin booda barreeffame refers godha jechuudha. Example A irratti write 7.864 to 1 decimal place. Isa kana gara 1 decimal place itti 6 jedha. Kanaafuu isa kana B irratti ammoo gara meeqa 6 dha 2 decimal place itti haala kamiin 6 naa ilaalu. The answer needs to be written with one number after the decimal point. Deebiin kee maal ta'a? Decimal point booda one decimal place waan jedheef maaltu jiraatu qaba? One numberii qofa jiraatu decimal point booda. However, to do this, the second number after the decimal point also need to be considered. Garuu isa kana godhuudhaaf maaltu barbaachisaa? Second numberii lakkoofsa decimal point itti aanee dhufu san isarraa ammoo lammaffaanis barbaachisaadha jechuudha consider godhuun. If it is 5 or more, then the first number is rounded up. Yoo lakkoofsi deesimaalii lammaffaa irraa kun fakkeenyaaf asirratti yeroo ilaallu meeqa 6 ta'a jechuudha. Gara maalii 6 irra waan ta'eef gara 8 6 irra. Gara 7 6 hin dandeenyu jechuudha. Maaliif gara waan decimal place waan nun jedhetti waan nun jedheef kanaafuu maal goona 6 gara 8 6 na. Yoo lakkoofsi 6 kun 5 fi isaa ol yoo kan ta'u taate maal goona lakkoofsa 8 san irratti tokko idaanaa jechuudha. Kanaafuu round up jennaan isa kana ammoo ni guddatinaan ol guddatinaan jechuudha. That is 7.86 is written as 7.9 to 1 decimal place. Kanaafuu 8 sanitti tokko dabalee 7.9 goonee barreessinaa jechuudha. B irratti ammoo B irratti the answer here is to be given with two number after the decimal point. Inni kun ammoo maal nun jedheera gara 2 decimal place waan nun jedheef kanaafuu gara 2 decimal place itti siqsuudhaaf maal goona gara 2 decimal place siqsuudhaaf 5 fi 7 kana jira waan ta'eef 2 decimal place yoo kan ta'u taate isaan lameenitti siquu qabaa jechuudha. Kanaafuu kan nuti ilaallu meeqama afurii kana siqsaara gara meeqaatti gara 7 siqsinaa jechuudha. Kanaafuu 4 5 fi 5 gadi waan ta'eef 5 fi isaa ol yoo ta'e tokko ilaanee jirra. Yoo ammoo 5 gad ta'e ammoo 4 irraa jalqabee yoo kan gara gadiitti kan ta'u taate maal goona kanaafuu 4 kana waan 5 gad ta'eef 0 goonee dhiifnaa jechuudha. Mana san 0 goonaa kanaafuu 5 7 qofa deebi'aa jechuudha. 5.5.57 qofa deebi'aa jechuudha. Lakkoofsi kun yeroo approximate goonu. Maaliif afuriin kun 5 gad waan ta'eef homaa wanni irratti dabalu hin jiru jechuudha. Kanaafuu maal ta'a inni kun 4 irraa baddee haala kanaan barreeffamaa jechuudha. Note that to approximate a number to one decimal place means to approximate the number to the nearest tens. Gara mana one decimal 6 jechuun maal jechuudha? To approximate the number to the nearest tens. Gara mana maal siisuudha? Nearest tens itti siqsuudha jechuudha. Similarly, approximating a number to 2 decimal place means to approximate to the nearest hundreds. Gara
2 decimal jechuun ammoo nearest hundreds gara meeqaatti siqsuudha gara dhibbaatti siqsuudha jechuudha. Significant figure C irratti significant figureidha. Numbers can also be approximated to a given numbers of significant figures. Ammas lakkoofsi maal ta'a significant figureidhaanis approximate ta'uu danda'a jechuudha. Approximationiin gosa hedduutu jira jennee jirra. Kanaafuu C irratti significant figureidha jechuudha. In the number 43.25 the 4 is a most significant figure as it has a value of 40. Lakkoofsa kana keessatti afur maalidha most significant figureidha jechuudha. Maaliifi waan value 40 qabuuf fooriin kun sababa saniif significant most significant figureidha. In contrast the 5 is the least significant as it only has a value of 500. Shan ammoo maalidha least significant dha jechuudha. Least significant dha maaliifi it only has value of 500. Inni kun ammoo value 500 qofa waan qabuuf least significant dha jechuudha. When we decide to use significant figure to indicate the accuracy of approximation, we count the number of digits in the number from left to right, beginning at the first non-zero digit. Yeroo maal goonu yeroo significant figure kana decide goonutti maal indicate goona we count the number of digits. Digitii lakkoofsanii kan nuuf kennamsanii maal goona ni lakkoofna jechuudha. In the number from left to right, bitaa irraa gara mirgaatti lakkoofna jechuudha. Beginning at the first non-zero digit, kan biraa jalqabuudhaan digitii jalqabaa kan non-zero ta'e kan zeroon ta'in irraa jalqabuudhaan lakkoofna jechuudha. This is known as the number of significant figure. Inni kun ammoo maal jedhamee beekama number of significant figure jedhamee waamama. Example kana yoo kan ilaallu taate example 2 write 43.25 to 3 significant figure. Kan ammoo gara one significant figure itti barreessedha. Isa kan ammoo gara 3 significant figure itti barreessedha. Kanaafuu mee haala kamiin barreessuu dandeenya ilaalu. A irratti we want to write only the 3 most significant digits. Yeroo significant figure kana yeroo lakkoofsa kana barreessinutti gara maalitti gara 3 significant figure itti. However, the fourth digit need to be considered to see whether the third digit is to be rounded up or not. Maal barreessina digitii sadan jalqabaa qofa barreessina jechuudha gara 3 significant figure itti barreessuudhaaf. Garuu ammoo digitii afuraffaa ammoo maaliidhaaf nu gargaara digitiin sadaffaa sun digitii sadaffaa irratti ka jiru sun round up jedhamoo nootiidha. Gara ol guddate moo ol hin guddatu isa jedhu indicate godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kana jechuun yoo 5 ol kan ta'u taate digitiin afuraffaa kun maal ta'a lakkoofsi kun kan digitii sadaffaa irra jiru sun round up ta'a. Sababa saniif inni kun kan indicate godhuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu isa kan yeroo barreessinutti 43.2 barreessinee san booda 5 ni ganna. Yeroo gannu ammoo lakkoofsi 5 kun maalidha 5 fi isaa ol yoo ta'e maal jennee jirra tokko idaane jennee jirra. Kanaafuu inni kun 5 waan ta'eef lama irratti tokko idaane 43.3 ta'a jechuudha. B irratti ammoo note that in this case 4 in the 3 are the only significant digits. Isa kana keessatti ammoo maaltu significant digitidha 4 fi 3 qofa. Maaliifi gara bitaa irraa gara mirgaatti lakkoofne jennee jirra. Garuu ammoo yeroo lakkoofsan ammoo lakkoofsa 0 hin ta'in irraa kaanaa jenne. Kanaafuu akkuma argaa jirtan 0 sadiitu jira jalqaba irratti. Kanaafuu 0 irraa lakkaa'uu waan hin dandeenyeef maal goona 4 3 dha jechuudha. Isu ammoo as tokko ta'ee 0 kan ta'u taate maal taati 0 jidduu keessaa sunninis ni lakkaa'amte jechuudha. Kana jechuun 0 lakkoofsota lama jidduu jirtu lakkoofsota 0 hin ta'in lama jidduu jirtu ni lakkaa'amti. Kanaafuu haala sadiin hubachuu qabdanii. Kanaafuu yeroo kana waan significant figure itti barreessu waan nun jedheef waan significant figure itti barreessuudhaaf 2 significant figure qofa qabna 4 fi 3 dha. Kanaafuu waanii kan ta'u kamidha 4 dha jechuudha.
siriin two significant figure dha yeroo siiksinu ammoo siriin shanii gadi waan taateef homaa irratti hin daballu kanaafu 0.004 jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Sirii irratti ammoo accuracy noo maalidha? In the previous lesson you have studied that numbers can be approximated by rounding up by writing to a given number of decimal places and by expressing to a given number of significant figure. Maal jennee barannee jirramma lakkoofsi kan inni itti approximate ta'u rounding up godhuudhaan akkasumas decimal place dhaan fi significant figure dhaan ilaallee jirra. In this lesson you will learn how to give approximate upper and lower bound for data to a specified accuracy. For example, numbers rounded off or numbers expressed to a given number of a given a significant figure. Kana keessatti ammoo maal baranna approximating haala kamiin upper bound fi lower bound baranna jechuudha. Kan data kenname wayi. Kanaafuu mee haala kamiin isa kana round up or upper bound yookiin lower bound haala kamiin godhuu dandeenya. Numbers can be written to different degrees of accuracy. Lakkoofsi haala kamiin barreeffamuu danda'a? Haala gargaraatiin barreeffamuu danda'a jechuudha. For example, although 2.50 and 2.500 may appear to represent the same numbers. Isaan kunniin maal ta'uu danda'anii lakkoofsa wal fakkaataa represent godhuu danda'anii jechuudha. They actually do not. Lakkoofsonni kunniin maal ta'uu danda'anii lakkoofsa wal fakkaataa ta'e wayii appear godhuudhaaf lakkoofsa represent godhuudhaaf appear ta'uu danda'anii jechuudha, argamuu danda'an lakkoofsa wal fakkaataa ta'e bakka bu'uudhaaf. This is because they are written to different degrees of accuracy. Inni kun maalidhaafi different degree of accuracy. Degree garaagaraatiin waan barreeffamaniif jechuudha. 2.5 is rounded to one decimal place or to the nearest tenths. 2.5 in maal ta'eeti gara one decimal place itti yookiin ammoo nearest tenths itti maal ta'e round ta'eeti. And therefore any numbers from 2.45 up to but not including 2.55 would be rounded to 2.5. Kanaafuu lakkoofsonni 2.45 hanga maalitti jiran 2.55 tti jiran garuu ammoo 2.55 hin qabatu jechuudha. Hanga kanaatti jiran maal ta'anii 2.5 tti raawundi ta'uu danda'an. 2.55 ammoo 2.6 tti raawundi ta'a jechuudha. Maaliif 5 kana yeroo kanatti raawundi goonu tokko kennaaf waan ta'eef 2.6 tti raawundi ta'a. On the numbers line this would be represented as inni kun haala kamiin line number irratti ibsamuu danda'a. Haala kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. 2.455 irraa hanga 2.55 inni kun 2.5 jidduu kana yeroo waan ta'eef lakkoofsonni 2.45 kan dabalate maaliif haala kamiin dabalate akkuma argaa jirtan 2.45 kana irratti maaltu jira tuqaan hin jirre tuqaan jirtuun garuu gurraachoitee jirti kanaafuu isa kanas ni dabalata 2.55 irratti ammoo tuqaan jirtuun maalidha hin gurraachoitne jechuudha kanaafuu isiin sun hin dabalatu keessatti hin dabalatu jechuu ibsaa jechuudha inni sun as an inequality it would be expressed as kanaafuu haala kamiin ibsamuu danda'a inequality dha waan ta'eef 2.45 less than or equal to 2.5 less than 2.55 inni ibsuu dandeenya jechuudha 2.45 kun 2.5 wajjin walqixa ta'uu danda'a yookiin ammoo isaa gad ta'uu danda'a akkasumas kana 2.5 ammoo 2.55 gadiidha jechuudha maaliif 2.6 tti raawundi ta'a waan ta'eef inni kun 2.45 is known as the lower bound of 2.5. Kanaafuu inni kun 2.45 kun lower bound meeqaati 2.5 iti. 2.55 ammoo upper bound kamiiti 2.5 iti jechuudha. 2.50 on the other hand is written to two decimal places and therefore only numbers from 2.495 up to but not including 2.505 would be rounded to 2.50. This
therefore represents a much smaller range of numbers than that being rounded to 2.5. Similarly, the range of numbers being rounded to 2.500 would be even smaller. 2.50 ammoo kan round ta'uu danda'u kan siquu danda'u kan akkamiiti inni kun 2.50. On the other hand, it is written to 2 decimal place. Maalitti barreeffamee jira inni kun 2 decimal place itti barreeffamee jira jechuudha. And therefore only numbers lakkoofsa kamtu isa kanatti round ta'uu danda'a 2.490 up to but not including isa kana nammatu jechuudha. Lakkoofsa kanarraa hanga 2.505 tti kan jiru kamitti round ta'uu danda'a 2.50 tti. Maaliif isa kana gara 2 decimal place tti yeroo barreessinutti shanii kana siksina waan ta'eef gara 9tti yeroo siksinu ammoo 9 tun takka yeroo irra ilaalu meeqa taati 10 taati. 10 ammoo waan hin barreessineef 0 barreessinee maal goona 4tti dabarsinaa jechuudha takkatti qabnu san. San booda maal ta'a 2.50 ta'a jechuudha. Inni kun ammoo gara maalitti jijjiirama wanni inni kanatti hin jijjiiramneef 2.505 jedha. Kanaafuu 5 yeroo siksinu waanii dabalaa fi 2.5 waanii ta'a jechuudha. Garasitti siksamuu danda'a inni kun. This therefore represents a much smaller range of numbers. Inni kun kanaafuu maal bakka bu'ee jira lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e bakka bu'ee jira jechuudha. Than that being round to 2.5. Akkan 2.5 tti round ta'u caala inni kun baay'ee smaller dha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha 2.50 kun. Similarly, the range of numbers being rounded to 2.500 would be even smaller. Akkasumas 2.500 tti kan siqu lakkoofsa kamiiti lakkoofsa baay'ee small ta'edha jechuudha. 2.5 tti kan siqu lakkoofsa guddaadha. 2.50 tti kan siqu ammoo lakkoofsa 2.5 tti kan siqu irra maalidha xiqqaadha jechuudha. Akkasumas 2.50 tti kan siqu lakkoofsa siqu fi kan 2.500 tti kan siqu yoo kan ilaalu taate kamtu jaal xiqqaadha 2.500 tu caala xiqqaadha jechuudha. Sirii irratti ammoo maal jedha a girl's height is given as 162 cm to the nearest centimeter. Heightiin dheerinni mucattii meeqa kennamee jedha 162 kennamee jira jechuudha seentimeetiriin. Garamitti estimate ta'uudhaan garamitti siqsamuudhaan nearest centimeter gara seentimeetiraatti. Work out the lower and the upper bound. Jalqaba irratti maal baasidha lowerii fi upper isaa baasidha. Akkasumas lammaffaa irratti ammoo number line irratti represent godhedha. Sadaffaa irratti if the girl's height is h centimeter express this range as an equality. Yoo heightiin isii ammoo h dhaan kan kennamu taate haala kamiin ibsidha inequality dhaan ibsidha jechuudha. Kanaafuu mi'a ilaallu haala kamiin hojjetama. 162 cm is rounded to the nearest centimeters and therefore any measurement of centimeter from 100 amma kamaalitti siquu danda'u sa'uu qabna nuti lakkoofsa akkamiiti lakkoofsa 162 siquu danda'u. Kana jechuun lakkoofsi kun siqsameeti waan ta'eef lakkoofsi kanatti siquu danda'u lakkoofsa akkamiiti isa jedhu barbaaduu qabna jechuudha. 161 fudhatuu qabna jalqaba irratti maaliif yeroo siqsinu 62 waan nu ta'uuf isa kana haala eessarraa ka'uudhaan lakkoofsi gara mana itti aanutti yeroo siqu tokko dabalu meeqarraa ka'eeti jenne 5 irraa ka'eeti waan jenneef kanaafuu 161.5 irraa kaanee hanga kamitti hanga 162.5 tti garuu ammoo isa kana nammatu jechuudha. Would be rounded to 162 cm. Kanaafuu kan hanga asitti jiru asirraa jalqabee kan hanga lakkoofsi as jidduu jiru hundi isaatu gara maalitti siqsama 162 tti. Thus lower bound isaa meeqa ta'a? Kan xumuraa kan fakkeenyaaf 161 tuqaa 4 yoo fudhanne gara 162 siquu hin danda'u. Maaliif afuriin as jirtu sun 4 iswas ta'es kanaafuu afuriin tun yeroo siqsamtu 5 gadi waan taateef 0 taati. Kanaafuu 161 ta'a. Kanaafuu loweriin ka ta'uu danda'u kami kan 161 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Inni kun loweriidha. Appariin isaa ammoo
kan xumura isa kana ta'a jechuudha. Reenjii isaa haala kamiin baasuu dandeenya? Jalqaba irratti maal goona laayin nambarii irratti ibsina jechuudha isa kana. Kanaafuu haala kamiin ibsina? Isa kanarraa kaanee barreessina. Loowariin isaa waan kana ta'eef kanaafuu isa kana ni hammata jennee jirra. Haala kanaan gurraachisuu qabna. Jidduu isaa immoo kan jiru 262. Kanaafuu appariin ammoo isa kana waan ta'eef kan ammoo haala kanaan ibsina jechuudha. Maal godhuu hin qabnu? Gurraachisuu hin qabnu isa kana ammoo waan hin hammatamneef. Isa kana ammoo haala kamiin ibsuu dandeenya? H-dhaan isa nuuf kenname nu jedhe. 262 jechuu dandeenya yookiin ammoo H jechuun heeyitii waan ta'eef 262 jechuu dandeenya. Kanaafuu haala kamiin ibsuu dandeenya? 261.5 less than or equal to H yookiin ammoo 262ti. 262 ammoo less than 262.5 jennee ibsina jechuudha. Maaliif inni kun garanatti waan siqsamuu danda'uuf, kun ammoo kanatti waan siqsamuu hin dandeenyeef H bakka H kana yookiin ammoo 262 jechuu dandeenya isa kana. 262 ammoo less than isa kanaati jechuudha. Maaliif kun yeroo siqsinu 5 kana yeroo gara 2 siqsinu 263 ta'a waan ta'eef. Kanaafuu haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Haaluma argaa jirtaniin isa kana haala kanaanis ibsuu dandeenya H fayyadamne. Effect of approximated numbers on calculation. Taateen inni lakkoofsi approximate ta'e kun calculation irratti fiduu maalidha mee ilaali. When approximated numbers are added, subtracted and multiplied, their sums difference in the product give a range of possible answers. Yeroo lakkoofsa walitti ida'anii yookiin ammoo walirraa hir'isne san booda samiin isaanii, ida'amni isaanii, differensii isaanii akkasumas productiin isaanii maal nuuf kenna? Reenjii possible answerii ta'e wayii deebii sirrii ta'e wayii nuuf kennaa jechuudha. The length in the width of example ni ilaallu. The length in the width of rectangle are kanaa fi kanaa jechuudha. Dheeriin isaatii fi dalgeen isaa yoo kana dalgeen isaa 4.4 leengitiin isaa ammoo 6.7 yoo kan ta'u taate find their sums ida'amni isaanii barbaadedha. Kanaafuu jalqaba irratti maal goona? Leengitiin isa kana yoo ta'e widsiin ammoo kana yoo ta'e san booda maal barbaadna? Lakkoofsa lamaaniifuu garagaratti upper boundii fi lower boundii isaa barbaadna. Kan kana lower boundii isaa meeqa? 6.65 jechuudha. Upper boundiin isaa ammoo kan 6.7 kana isa kana. Kanaafuu kan isaa barbaadnee jirra. San booda kan 4.4 lower boundii fi upper boundii isaa barbaadna. Lower boundii kan jennuun kan isatti si'uu danda'u keessaa kan xumuraate jechuudha. Kan gara xumuraa kan isaa lakkoofsi isaa gadi jiru kan biraa kan itti siquu hin dandeenye. Upper boundii kan jennuun ammoo kan maalidha? Guddaa kan ta'edha. Kanaafuu kan 4.4 yookiin ammoo kan widthii kanaatis haala kanaan erga barbaanne booda lower boundii samii kana lower boundii ida'ama isaa kanneen yeroo barbaannu ammoo maal goona? Lower boundii 6.7 fi 4.4 walii ida'ana jechuudha. Kana jechuun 6.65 fi 4.35 walii ida'ana. San booda yeroo walii ida'anu arganna 11 arganna jechuudha. Inni kun ammoo the minimum sum jedhama jechuudha. Inni kun minimum sum xiqqaan lower boundii lamaan lakkoofsota lamaanii walitti kan ida'amu taate maal arganna? Minimumii arganna jechuudha. Minimum sum yookiin ammoo ida'ama xiqqaa ta'e arganna. Akkasumas upper boundii kan lamaanii kan 6.7 fi kan 4.4 meeqaaf meeqa? 6.75 fi 4.45. Kanaafuu isa kan ammoo yeroo walitti ida'anu meeqa arganne? 11.2. Inni kun ammoo maal jedhama? Maximum sum jedhama jechuudha. Maximum kan jennuun ida'ama guddaadha. So the sum lays between 11 cm and 11.2 cm. Kanaafuu ida'amni lakkoofsota kanneenii eessatti argama? Jidduu 11 fi 11.2tti argama jechuudha. Kana jechuun haala kamiin argannee jirra amma? Lakkoofsa kana 6.7 fi 4.4 kan yeroo walitti ida'anu 6.7 4.4. Kanaafuu isa kana yeroo walitti ida'anu kun meeqa ta'a? 7 ida'uu 4 11 barreeffannee tokko qabna. Kun 10 11 jechuudha. Kanaafuu 11.1 ida'amni isaa silaa akkanatti yeroo ida'anutti 11.1. Karaa lower boundiitii fi upper boundiitii yeroo deemne ammoo maal argannee jirra?
lower bound samii isaanii argannee jirra akkasumas upper bound samii isaanii argannee jirra. Kana jechuun minimumii fi maximum argannee jirra jechuudha. Kana maal jedheera eda'amni lakkoofsota kanaa kun jidduu 11 fi 11.2 jiraadha. Kanaafuu 11.1 jidduu isaanii jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan exact possible answer argachuu dandeenya jechuudha. Shanaffaa irrattis haaluma sadiin haaluma amma hojjenne kanaan lakkoofsota kanneen maal goona 3.4fis lower bound fi upper bound barbaanna 7.6fis upper bound fi lower bound barbaanna jechuudha. San booda ammoo maal barbaanna lower bound baay'ina isaanii kana product isaanii kana barbaaduudhaaf maal goona lower bound 3.4 kana lower bound 7.6tiin baay'isna. San booda upper bound isaaniitis waliin baay'isna jechuudha. Maal argannee jirra minimum product fi maximum product argannee jirra. San booda maaltu baay'inni isaanii kun jidduu isaaniitti argama jennee haaluma eda'uu hojjenne kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. Inni kun qoyyoo uummata jijjiirame malee wal fakkaataadha. Kanaafuu maal argannee jirra haaluma argaa jirtanii minimum product isaa kana maximum product kana jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kana waliin baay'isanii ilaaluu dandeettan. Yeroo waliin baay'isnutti 3.4 baay'isuu 7.6 kana jidduu kanneenii ta'a jechuudha lakkoofsi nu argannu sun. Haaluma amma maximum fi minimum baasnee hojjenne isas. Example 6nis haaluma isa hojjenne kanaan haaluma eda'uu fi baay'isuu kanaan maal godhuudha bakka hiruu qofa jalqaba irratti maal goona 54.5 kana upper bound fi lower bound isaa baafanna. Kan 36tis haaluma saniin upper bound fi lower bound baafannaa. San booda maal arganna minimum dividend yookiin ammoo lakkoofsa upper bound xiqqaa ta'e argatuudhaaf maal goona kan hirama isaanii upper bound lower bound kanaaf irraa jechuudha. Akkasumas upper bound 54.5 kana kan 36tiif irree san booda lakkoofsa sanniin jidduutti argama jechuudha. Innis seeruma wal fakkaataa eda'uu fi baay'isuu saniin hojjetama. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Yeroo itti aanu mata duree biraatiin hanga wal agarruutti baay'ee.